gooftaa wajjin waa jaallatu hamaaf hamtummaa achaa qabu yana keenyaan waa jaallatu gadaan kubbaa godhu. Jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo bakkuma koo taate bakka dhaloota koo. Nama dinqisiisa lafti Oromiyaa bareeda magarsa wallagga silaale illu rangateeme miidhagummaa isaanii ani itti hime. Harsiirraan gabbuunee kottu baalee gallaa soofumarii boqonnee miidhaga saalaalla hangafti Oromoon burqitee Booranaa aadaa fi seenaa keenya achirraa baranna seera abbaa gadaa kan ittiin bulanii araarummaa dhabu. Dinsa daangaa bulchiisa magaalaa Hangar Guutee fi ganda Warabboo aanaa Giddaa Ayyaanaa irratti waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Kaayyoo wal harkaa fuudhinsa keenyaa weerara lafaa fi ijaarsa seeraa alaa hambisuun magaalaa qulqulluu fi mijataa taate hawaasaaf uumuun magaalaa keenya magaalaa hawwattuu taasisuufidha. Haaluma kanaan guyyaa irraa ganda baadiyyaa aanaa Giddaa Ayyaanaa irraati lafa hektaara 841.3 magaalaa keenyatti kan dabalame yommuu ta'u hawaasni magaalaa keenyatti dabalame uummata abbaa warraa 642 maatii 2887 guyyaa irraa akka magaalaa keenyaatti dabalamanii jiraattota magaalaa bulchiisa magaalaa Hangar Guutee akka jedhamanii waamaman asumaan sin hubachiisuun barbaada. Egaa hojiin kun hojii magaalaa kanaatiif dinagdee walitti hidhuudhaan hawaasummaa walitti hidhuudhaan bu'uuraalee misoomaa adda addaa walitti hidhuudhaan hojii guddaan kana booddee hojjetamaa jechuudha. Carraa amma argattan wal harkaa fuudhinsa geggeessitan kanaan bara itti aanu keessatti immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sagantaan kaadaastera magaalaa qabamee sagantaan kaadaastera magaalaa asirratti hojjetamu sana immoo
piroojeektii adda addaa harkisee magaalaa kanaaf carraa adda addaa waan uumuuf sanarratti illee hojii kanaa olii hojjechuudhaaf hin qophooftu jechuudha. Kanaaf amma magaalaan kun sadarkaa kanatti guddattee hojii kana hojjechuunsee waan guddaa fiddee dhufte jechuudha. Piroojeektii adda addaa fiddee dhufte jechuudha. Hawaas dinagdee adda addaa fidee dhufa jechuudha. Guddina dinagdee adda addaa fidee dhufa waan ta'eef kanaan boodee magaalaa qulqulluu nama hundumaan mijattuu taate gochuudhaaf hawaasti amma asitti argamtan sirna wal harkaa fuudhiinsaa kun yeroo geggeeffamu booddeedhaa kaatanii hojii isin hojjettan hojii gurguddaadha. Carraa kanaan pilaaniidhaan magaalli ishee edda pilaaniitiin hundeef ijaaramee fi booda naannoo baadiyyaa irratti kan argaman keessumaa carraa misooma bu'uuraa kan dhabanii jiran ibsaa bishaan karaa adda addaatiin baadiyyaa irraas fagoo ta'anii magaala irraas fayyadamaa kan hin taane akka fayyadamaniif bulchitoonni lamaan karaa dimokiraataa ta'een uummanni isaanii akka fayyadamu gochuudhaani guyyaa har'aa uummanni bal'aan gara magaalaa hangar guuteetti akka inni daangeffamu ta'ee jira jechuudha. Kun carraa guddaadha. Kana booda isin warri baadiyyaa irraatii magaalaa hangar guuteetti daangeffamtan carraa ibsaa argachuu, carraa bishaan argachuu, carraa magaalli kun argatu hunda argachuu fi carraa argattanii jirtu jechuudha. Baga gammaddan. Gaggeessummaa jechuun akkasi. Gaggeessummaan paartii badhaadhinaa jalatti hundeeffamu akka durii wal dhiibbaa miti jechuudha. Michummaadhaan, jaalalaan, iftoominaan naannoo keenya, magaala keenya, baadiyyaa keenya misoomsuudha jechuudha. Kanaaf warri har'a carraa kana argattanii naannoo kanatti daangeffamtanis isa kanaan duraa caalaa hojii misooma keessa galuudhaan uummata magaalaa wajjin daftanii walitti madaquudhaan wantoota sochii misoomaa maaliif hangar guuteen adda durummaadhaan galii sassaabuudhaan hojii misoomaadhaan hin beekama waan ta'eef isinis isaan wajjin daftanii madaquudhaan hojii hojjechuu qabdan hojjechuutu isinirraa eegama. Bulchitoonni lamaan immoo hangar guuteenis giddaa ayyaanis deeggarsa walirraa hin cinne uummata kanaaf gochuun immoo baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Daangessuu qofaa miti jechuudha. Daangessuun galma tokko ta'ee wantoota barbaachisoo ta'an immoo daftanii waliin mari'achuudhaan gama nageenyaan, gama misoomaan, gama hundaanuu uummata kana